baay'ee amma fakkeenyaaf dibanni nu rifeensi keenya dibannu akkanatti rafna waan ta'eef agar dhugaa dubbachuuf rifeensa qullaa rafee hin beeku namni hunduu akkuma barattan jechuudha. Rifeensa keessan dibata illee qabaate yoo shaarbii hidhattanii bultan wanni san irratti baay'ee hin bahu. Tiraas carqii san irratti baay'ee hin bahu. Garuu yoo rifeensa qofaan karaftan ta'e qibaatiin sun tiraas irratti ta'a. Tiraasiin sun immoo fuula keenyan akkanatti rafna waan ta'eef waa hedduu fuula keenya nu jalaa balleessa nu finneessuu danda'a. Alaarjii nutti fiduu danda'a jechuudha. Qibaatiin nu dibannu sun yookaan dibanni nu dibannu sun. Kanaafuu tiraas carqii keenyallee yeroo yeroon jiru murteessaadha. Isiniin jaa akkasumas rifeensa keenyatti illee waa hidhannee yoo bullee akka dibanni nu diban tiraas carqii keenyatti hin taane nu gargaara jechuudha. Kan nuti matarratti hidhanne sun. Akkasumas namoonni baay'een hangaruu waan akkasiin qabamee warra akkas taatan naa barreessa. Dibanni isin rifeensa keessan irratti dibattan yeroo tokko nama akkanatti gara fuulaa gizee fuulli isaa oomishan itti shifiina hojjeta jechuudha. Hangaruu akkasuma ta'ee hin beeku fuularrallee natti dhufee ka dibadhu sun namoota gargar ammaan tana hardhuma na waliin eegala gargar maraa akkana hadhaa bula ganama ofirraa dhiqa. Akkamitti hojjanna walumaan kan hojjannu ta'a jechuudha. Hordoftoota waan salphaa waan lama qofa kanaaf na wajjin koottaatiin eegalaa haga jedhu tokko fayyadama saniin booda koomentiin kun argina jechuudha. Ji'a takka torbaan takka lamatti bu'aa isaan argitu. Hundumaaf waan amma dhugaa dubbachuuf hedduu dadhabee dhufee jira. Sa'aatii lamaaf ho'i amma argan keessaa nu biratti jechuudha. Akkuma karaa dhufee ufii kiyya yeroo of ilaalu hedduu gurraachadhee jira. Mana hin ture nama zayyaruu ture achi bahee jenna meeshaa ijuu deemee qaaduu adaamaa ni beektanii mire. Har'a immoo aduun garmalee ni ho'a. Afuulli kiyya ganama gizee manaa boofi galgala gizee mana deemu tokko miti. Ganama afuulli kiyya immoo hin danda'u. Dafillee sirraa dafillee immoo akkasuma. Hundumaafuu ammaan tana gizee ganama bahu waan tokko akka chaapistingii uumamu haadha dhibbee san ofirraa dhiqee galgala gizee raftan ka dibattanii ittiin rafuu dandeettan hedduu bareedaa akka ta'e wajjumaan dibanne jechuudha. Warri hagammaa jirtan na waliin turuu hin dagatina waan salphaa. Gizee waan tokko hojjedhu ka ofii kiyyaa waan naaf qallalu isinii galee waan tokko hojii itti baastaniif waan qaalii bitaniif miti ka dalagu isinii galaami waan nu biratti argamu waan salphaatti argamu asitti damma kan amma banaa jira ajaa'iburraa. Egaa damma orijinaal argachuu hundi uffata dhiqoo biyya keessa waan jiru fayyadamna ka waan hin jirre eessaa finna akkasii isa kana bitee jira. Itti aansuun onni hin qaba dura manaa qaba. Aloe vera jelii isaa jechuudha. Normally kan mukki isaa surreetii yookaan kan hargisa jedhama. Hargisa gizee tokko ndoom daa'imman harma isaan guusisanii adaamaan ni jira poostaa beeti namoonni harkisa yoo ta'e garuu jeelii hin qabu maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo lama sadii bitee eegas ofirraa dhiisan bituma. Jeelii keessaa san hin qabu. Garaa keessaa addaan murtee baasuuf deemtu hin qabu maaliif akka ta'e hin beeku garuu ni jira. Tarii ana nama mudate ta'uu danda'a. Bakka san dhiisee kana bitee kana yeroo baay'ee tajaajilamaa jira. Amma walakkaa isaa gara xumuraa galana fakkaate waa baay'ee hojii fayyadamuu dandeenya bareedaadha fuulaa fi kanaafuu maal akka birallee maal akka dabalu na waliin tura amma dhiqadhee deebi'e jechuudha. Akkuma karaa dhufee fuula kiyya waan dibadhee rafuu barbaadeef isinillee barbaada itti fayyadamuu dandeettanii. Salaamtallee nagaan hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessa dalagaa fi maal fakkaatan jaa nabira bareedo alhamdulillah isin biras bareeda ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun dhiqadhee akkamitti akka dibatuu dandeenyu hagam akka firtursiisnu wajjin kanaasuuf nu ta'a. Galgala dibattanii ganama ofirraa dhiquu dandeettanii hundumaafuu kan akkamitti akka olii makuu fi hagam akka firtursiisu immoo ofirra bulchina jedhu jumaa laala viidiyoo laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun daqiiqaa 8 qofa kanaaf turtii bareeda na waliin dabarsitanii ittillee fayyadama abdii hin kutatina. Fakkeenyaaf amma damma kana amantanuu baattanis fuula kiyyaaf bite jechuudha. Yaa kanallee gizee bitu fuula kiyyaaf bite. Kanaaf yeroo tokko yoo bittan yeroo mara itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Keessattuu namoonni fuulli keessan dafee jijjiiramu. Fakkeenyaaf kan amma akkasii yeroo tokko natsaa'una ta'e yeroo tokko fuula biratti ta'a jechuudha. Sababa garaagaraa qabaatu ni mala. Hundumaafuu haga dandeettuun uffannoo jechuun barbaachisaadha. Mee walumaan dhiqadhee deebi'a na waliin kutaa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kan dhiqadhee deebi'ee jira. Uffata jijjiiradhee dhufe jechuudha. Dhugaa isiniin jaa anufi kiyyaa waan amma fayyadamuu hedduuf namoonni barbaadan na wajjin jalqabdaniif jechuudha. Duuba sigaa bakka inni mul'ata waan ta'eef wanta yaaduudha deeme wantan isinitti agarsiisuudhaaf deeme guddaan namoonni fayyadamuu barbaadan akka fayyadamtanii fi waan ofii fayyadamu tokko waan ofii beekurraa yoo isin qoode ka fedhe itti fayyadamaa kan fedhe dhiise jechuudha. Kanaaf turtii bareeda na waliin qabaadha.
Egaa kun kanaaf kana fidee isinitti mul'ataani mul'ata jedhee yaada. Jalqaba irratti fal'aana sukkaaraan qopheeffamee galumaan liqeessee fuudha. Waanuma ammaa qofa qopheeffatu deema waan ta'eef aloe vera kana hagas takka fal'aana sukkaaraa kan taate isii takka ni fuuna. Dammicha kana hedduu qal'aadha dhugaatii hin jaa waan ishee bitan kun bakka akkana gahaadha. Kunumaan karratti qicee akkam guddanne kan fal'aana irratti saniin booda waliin deemna. Namoonni shifiniinaan isin rakkisu eegaan dhugaa dubbachuuf shifiniinaan biyya baay'ee natti hin ba'u. Fuulli kee garuu ni gurgurachota biyya baay'ee akka ajaa'iba waliin jijjiiramu fuulli kee sanuu waggaa lamaan kana bismillaa. Innaa namoonni shifiniinaa qabdan tokkoffaarratti ofii kiyyaa kana maafillee himee nama sanirraa balleessee jira. Maatii kiyya keessaa jechuun ni danda'ama. Jeelii talbaa fayyadama. Jeelii talbaa gisee takka affeelattee waan qadaada qabutti nattee firiijii keessa kaayaa yoo dibattu garuu akka nattee hin dibattu. Fakkeenyaaf akka dibattuu barbaaddu akkana wayirra qicattee kana qofa dibatta jechuudha. Saniin booda guyyaarraa illee fayyadamti jeeliin talbaa wanta akkasiin godhu. Kanaaf itti fufiinsaan bakka jeelii talbaa ammallee osoo jala dhumate affeelii ammallee osoo jala dhumate affeelii fayyadami. Inni lammaffammutu dammaa fi irdii. Inni sadaffaa dammaaf buna warri shifiniina isin rakkisu. Itti aansee immootu hanqaaqullee nama tokko alaalchitti ta'uu danda'a garuu wanniidhaaf baay'ee bareedaadha shifiniinaadhaaf jechuudha. Qaamni isin jedhu kunillee bareeda. Yoo barbaadan guyyaa yoo barbaadan galgala. Dam wajjin waliin maxxan bishaan ta'a jechuudha laala. Jeelii fi dam bishaanuma jechuun ni danda'ama waan fudhatu miti hedduu haphatee bishaan fakkaata. Akkana ta'a dammaaf jeeliin gisee waliin maxxanu. Ammaan tana fuula kee dhiqadhee jiraan argitan jedheetii yaada. Kanaafuu nu dibadha jechuudha. Egaa viidiyoo ofitti shaarbii godhee jiraan mataa keessanitti shaashii hidhattanii qophii gisee taatan rafuudhaaf harkaan luka keessan bakka walumaa galatti saniin booda maal gootanii anamma kaafee kanallee fuula kee luka kiyya xaadha waan ta'eef rakkoon qabu asirratti narratti illee jire. Akkasatti isin mul'atu akkaan dibadhee isinitti agarsiisa. Noormaalii kun bishaani bakka. Fuulli hedduu takka na gurraachatee jira torbee kana keessa. Waan waadhaatti fakkaatu. Goosanii haxaattanii amma kana irratti seena bakka kana na gurraachate. Egaa hordoftoota isinitti mul'ataami. Kan akka gootan hojii keessan geeffattanii gara irribaa gisee deemuu heddan jeelii fi jeelii fal'aana sukkaaraa takka damma fal'aana takka walitti gootanii fuula keessan saamunaa isinitti tolu jechuudha. Namoonni hedduun saamunaa fuula keessaniif gisee fayyadamtan egaa kan isinitti tolu fayyadamtanii mire saamunaa fuula keessan ittiin dhiqattanii eega fuulli keessan qulqulluu ta'een booda waan kana dibattanii raftanii ganama gisee kaatan ofirraa dhiqattanii jechuudha. Fuula keessan odoo addaan guutiin torbaan tokko galamaa fayyadama jijjiirama isaa isin argitanii. Dammi noormaalii fuula keenyaaf hedduu takka murteessaa hedduu takka fuula keessan illee laafisa wantoota gurraacha illee nurraa balleessa. Kana jedhee kan isinitti himu yeroo takka lamatti torbaan takkatti wanni isin jijjiiramu fuulli keessan baay'ee miidhame tokkoffaarratti waa baay'ee isa barbaachisa. Boqonnaan isa barbaachisa. Bishaan gaa'ee dhuguun isa barbaachisa. Fayyummaan keessallee murteessaadha. Gisee baay'ee kan aarru yoo ta'e keessi garaachi keenya kan dhukkubu yoo ta'e wanni keessi keenya jiru sunis gara fuula keenyaatti baay'ee takka wanni dhiibbaa fida. Kanaafuu bishaan gahaallee dhuguun irriba gahaa rafuun akkasumas yaada garaagaraatirraa bilisa ta'uun illee murteessaadha. Nu aga feenne ka dibannu taane gisee mara yoo kan aarru ta'e
akkasumallee mootuu bakka keessi keenya yoo boqonnaan arganne yoo riba gahaa hin rafne yoo bishaan yookaan manni fasaashii kolbatti hin fudhannellee fuulli keenya jalaa bada. Kanaafuu fuulichi bade suni fuulli akkasitti waan kanniin dhabee bade suni guyyaa takka waan feete maaksii feete yoo fayyadamte sirraa hin badu jechuudha. Kanaaf sirraa baduu baatus ati abdii hin murini. Kanaaf abdii hin murini fayyadame yeroo kamuu amma damma kana bite taanaan bituun kiyya sun waan garaa na nyaatuuf jecha hin fayyadama jechuudha. Kanaaf waan tokko gizee bittan waan akkana uumama kana waan mana keessa qophaa'u san illee qopheessanii hojjettan fayyadama zim jedha guyyarraa fayyadama gizee qaalitti gizee mana sirreessitu yoo jidduma waan san baxbax godhii fuula kan kee dhiqadhu saamuma taniin booda xaadhu gizee mana sirreessitu akkasumas bakka gizee mana dabarsitu kaalkanillee yuutuubarra mootu wanni jiru hundi sobaa miti wanni jiru hundi dhugaa miti garuu wantoota akkanaa kan hojjetanii gadhiisan anumaan wajjinu anamma dubbisee aga tokko ofii kiyya ammoo dibadhee ittiin jijjiirama irratti harkisanii gadhiisa jechuudha. Hundi isaatu anis akkuma keessan kana gizee dibadhee jijjiirama irraa dhabee abdii kutatu jira garuu immoo deebi'ee ittuma dhaabee ittuma fayyadamee bu'aa isaa sirriirraa argadhe kan asirratti deebi'ee galchanii dhiisu jechuudha. Kanaafuu isa kan akkana gootanii galgala fayyadamuu dandeettanii kan birallee kan galgala yoo fayyadamtan bareeda isinii ta'e hedduu jira yeroo biraa isiniif qabadhee dhufa. Hordoftoota kiyya gizee biraa immoo galgala xaattanii karaftan akkuma fakkeenyaaf amma baaziliin xaannee rafnusan noormaalii godhamu homaa wanti addisa godhu hin jiru jechuudha. Humta akkonni fuula keessan irratti isin hafee isinitti wanni ta'u hin jiru qalalli jedha jechuudha yeroo booda daqiiqaan booda xaattanii rafu galgala akkana keetanii bulchuurraa diqqeessanii fal'aana sukkaara walakka kan yeroo takka dibattu akkas gootee galgala dibattee ganama ofirraa dhiqxe galgala dibattee walumarraa guyyaarraa yoo fayyadamtes wanni rakkoo namarraan ga'u takka hin jiru jechuudha. Yeroo birallee kan biraa isinii qabadee dhufa. Kana hundi keessanuu fayyadama. Kun waan ofii kiyyaa fayyadamee isinitti agarsiisaa jira. Waan bareeda jedhee yaadu tokko isiniif sheer godha jechuudha. YouTube maayyuu jalqaba kan hin banee fi waan sila namni tokko ilaalee fayyadamuu danda'u tokko akka ofii kiyyaa waan na fayyade tokko namni tokkollee yoo fayyadame rakkoo waan hin qabneef kan jedhu jechuudha kaasirra gadhiisu. Kanaaf hundi keessanuu namoonni fuulli keenya bade jettan tokko isaatiin waan ofii kiyyaa itti fayyadamee jijjiirama irratti arge isinii gadhiisa jidduu viidiyoo kiyyaa keessa isinii galchaas immoo itti fayyadama namoonni itti fayyadamtan immoo qajeelatu itti fayyadama naa barreessaa yeroo biraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaanama isiniin jedhe kana na hojii yoo jalqabee ati boru jalqabuu dandeetta torbaan lamatti dhaabii fayyadamii torbaan lamaan booda kootu naa barreessi yoo jijjiirama illee irraa argina irratti argitellee. Tariitii fuulli nama hundaa yeroo takka dafee ka jijjiiramu jira ka dafee hin jijjiiramne jira akkuma fuulli tokko dafee lolu tokko waan ta'uumi akkasi. Kanaaf yeroo dheeraaf ji'a tokko fakkeenyaaf amma ji'a tokko fayyadamtee dhuftee yoo naa barreessite natti tola jechuudha. Akkana isin jaa kana dibattee hagam ofirra tursiista ofirra bulchita rakkoo takka hin qabu waan ta'eef jechuudha. Saniin booda ganama ofirraa dhiqxee waan gizee biraa of barsiiste fuula keessan dhiqattanii jiidhinsaan waa xaadhaa isin jee jira. Waan gizee biraa axaattee gadi baatu axaatta ganama ofirraa dhiqxee jechuudha. Kanaafuu halkan kana fayyadamuu dandeettanii. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyya hundi keessan halkan keerii keessan bulaa yoo namni takka lamallee itti fayyadamee jedheetuma sa'aatii kana qabadhee isinii dhufe viidiyoo. Kanaaf namni isinitti tolee waan ofirraa qabaattan dammaa fi onni kan walitti qootanii dibattanii buluu dandeettanii dammaa fi aloveeraa jeelii kana jechuudha. Yookaan reetii yookaan hargiisa jechuudha. Egaa viidiyoon kiyya kanuma fakkaata ture hundi keessan rifeetanii jaalattanii chaanaala kiyya na hordoftan warri viidiyoo kiyya like share gootan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja halkan keerii keessa na bulaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuun dagatina. Lakkoofsi kiyya kun asirra isin kaa'ee jira. Asirraa fudhattanii namoonni waan garaagaraa hordofuu barbaaddan ni jira jechuudha. Karaa WhatsApp tiin jedha. Halkan keerii keessa na bulaa. Bye bye.